Harka fuunee kam jirtan daawwattoota keenya kun OBN International oduu har'aa wajjin Amboarsituu Abdulatiif. Dhiibbaa vaayirasiin koronaa gama dinagdee fi hawaasummaatiin Itoophiyaa keessatti gaggeessaa jiru dandamachiisuuf diiyaasporaan gahee isaa bahuu akka qabu jiraataan biyya Noorweey obbo Shukrii Qaasim himan. Akaalu Baqqalaa dabalata qaba. Obbo Shukrii Qaasim jiraataa biyya Noorweey yoo ta'an rakkoo dhibee vaayirasii koronaa fideen hawaasa dinagdeen isaa miidhame dandamachiisuuf hiriyoota isaanii waliin wal kakaasuun birrii miiliyoona 2 ta'u walitti qabuun midhaan nyaataa hawaasa biyya keessa jiruuf gumaachineerra jedhan. Karaa Harargeeltaa Daarulabuu akkasuma ijoollee nama Habroos Galamsoos Baddeessaas karuma adda addaa soomana kanaa wajji wal qabatee maallaqa erginee biyyatti binnee uummatas deeggaraa jirra. Amma nu bira initiative namoonni fudhanneetuma karaa biyya amma Awurooppaa irratti fakkeenya anaa fi ijoolleen haga tokko akka koreetti taanee asitti maallaqa if biratti walitti qabaa turre Ameerikaattis akkasuma Kanaadaas akkasuma ijoolleen jiru. Kun hundi fedhinnuma bakka jaalala biyyaarraa warra qabuutu ijoollee uummata fi akkamitti gargaarra jiruutu fedhinnaadhaan malee karaa waldaan hin deemne amma garuu karaa waldaatti guddisuudhaaf fuuldura karoorri jiru. Akkamitti continuous waan ta'e walitti dhaabbata akkamitti gargaarra kan jiru irratti amma jiru. Yoo tilmaamame maallaqa Itoophiyaatti toora almost miliyoona 2 ol gargaarree jira. Ammas itti fufiinsaan hawaasa gargaaruuf akka hojjetan himan. Nuti amma already dalagaarra itti jirra. Fuula dura immoo bifa jaarmiyaatiin bifa bittinnaawaa kana dhiisnee akka biyyaatti akkamitti gargaarra kan jiru irratti ijaaraa jirra. Nuti uummata keenya san ifiif nagaa rafne jennee takka irraanfannee beeknu jalqabumarraa kaafne jijjiiramu kanarratti illee warra diiyaasporaan kun humna guddaa itti facaasee waan hedduu dalagaa ture amma rakkoo jiru kanas uummata laallu jee uummanni initiative fudhatee gargaara. Idaarumsaa bishaan guutuuf Itoophiyaan sochii irra jiraachuu gammachuu akka qaban ibsanii garaagarummaa ilaalchaa tokko malee hidhicha akka dhugoomuuf ni tumsina jedhan. Namni biraas hayyamus hin jiru. Dhimma abbaa irratti namni hundinuu yaadni isaa adda ka ta'u natti fakkaatu biyyaa fi ala keessatti illee. Kanarratti namni yaada addaa qabu hin jiru. Namuu deeggarsaan duuba jira. Namni hundi deeggareetti jiru. Pirojektiiwwan qorannoo talaallii vaayirasii koronaa irratti taasifamaa jiru milkeessuuf akka addunyaatti maallaqni doolaara biliyoona 10 walitti qabamee jira jedhan. Biyyoonni adda addaas qoricha vaayirasii koronaa argachuuf carraaqqiin taasisaa jiran itti fufaa jira. Gabaasa Aljaziiraa mirkanaata addasaatu dhiyeessa. Vaayirasiin koronaa addunyaa weeraruun addunyaaf yaaddoo guddaa erga ta'e bubbuleera. Biyyoonni addunyaas vaayirasichaaf dawaa barbaacha gama saayinsaawaanis ta'e mala aadaatiin carraaqqii taasisaa jiru. Biyyi Madaagaskar vaayirasichaaf qoricha aadaa argadheera jechuun ofirra dabartee biyyoottan biroof illee raabsuu yoo eegaltu, biyyoonni akka Awustiraaliyaa immoo talaallii yaalii taasisuu eegaluus miidiyaaleen gabaasaa jiru. Biyyoonnis talaallii vaayirasii koronaa argachuuf carraaqqii taasisaniin cinatti argannoo talaallii kanaa deeggaruuf maallaqa walitti qabaa jiru. Sadarkaa idil addunyaatti carraaqqii talaallii vaayirasii koronaa argachuuf taasifamuuf maallaqni hangammaa walitti qabame doolaara biliyoona 10 caaleera. Talaallii vaayirasii koronaa argachuuf carraaqqii taasifamaa jiru kana deeggaruuf kan oolu maallaqni walitti qabame doolaara Ameerikaa biliyoona 10 fi miliyoona 400 ga'u dura teessuun Koomishinii Gamtaa Awurooppaa Ursula von der Leyen beeksisaniiru. Kun bu'aa guddaadha. Carraaqqii vaayirasii koronaa ofirraa qolachuuf sadarkaa addunyaatti taasifamaa jiru kan Gamtaa Awurooppaan durfamuuf tarkaanfii tokko fuulduratti deemuudha jechuunis fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessaniiru. Gamtaan Awurooppaa akka beeksisetti maallaqni walitti qabamu kun hojii talaallii qorannoof namoota vaayirasichi irratti argame irratti qorannoo gaggeeffamu cimsuuf oola jedhame. Gama birootiin vaayirasicha sadarkaa addunyaatti miidhaan qaqqabsiisaa jiru itti fufeera. Ispeen keessatti vaayirasichi namoota 30,000tti siqan galaafateera. Namoota sababa weerara vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbe yaadachuuf Ispeen guyyoottan gaddaa 10 labsuu dubbiimtuun mootummaa Ispeen Mariyaa Jiises Monteeroo himaniiru. Biyyattiitti hanga ammaatti namoota 282,480tu vaayirasichaan qabame. Hanga ammaatti sadarkaa addunyaatti namoota miliyoona 5,622 oltu vaayirasichaan qabameera. Namoonni 348,048 ol ammoo sababa vaayirasii kanaan lubbuun isaanii darbeera. Pireezidaantiin Filiippiins Roodriigoo Dutaartee hanga dawaan vaayirasii koronaa argamutti manni barnootaa cufamee akka turu ibsaniiru. Dawaan osoo hin argamin daa'imman mana barumsaatti erguun balaa guddaa uumas jedhaniiru. Tarkaanfii biyyoonni tokko tokko dhorkaa
kaan salphisuuf fudhataa jiran ilaalchisees dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasichi saffisaan akka tatamsa'uuf haala mijataa uumuu danda'a jechuun akeekkachiiseera. Biyyoonnis dhorkaa kaan kaasuun dura qorannoo gadi fagoo geggeessuu akka qaban dhaabbatichi hubachiiseera jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa vaayirasii koronaa yaaluuf gargaara kan jedhame qoricha buusaa haayidrookiluurikiin jedhamu irratti qorannoo gaggeessaa ture addaan kutuu isaa beeksise. Alamaayyoo Qannaa gabaasa dabalataa qaba. Dhaabbanni fayyaa addunyaa qoricha vaayirasii koronaa yaaluuf abdii qaba jedhame haayidrookiloorookiniin koronaa vaayirasii yaaluun rakkoo biraa waan uumuuf qorannoon isaa akka addaan citu beeksise. Akka gabaasa kanaatti qorannoon kun kan addaan cite qorichi busaa kun vaayirasii koronaa yaaluuf yoo hojiirra oole fayyaa namootarraan balaa guddaa waan ga'uufi. Haaluma kana hordofuun biyyoota adda addaa keessatti qorannoon haayidrookiloorookiniin irratti gaggeeffamaa jiru akka addaan cituu qabu dhaabbanni fayyaa addunyaa beeksiseera. Dhaabbanni fayyaa addunyaa murtii kanarra kan ga'e qorichi kun namoota vaayirasii koronaan qabamaniif yoo kenname carraa du'a namootaa ni dabala qorannoon jedhu waan ifa taasiseefi. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp qoricha busaa kana anis fudhachaan jira vaayirasii koronaa ittisuuf ni fayyada jechuun irra deddeebiin himaa turaniiru. Haa ta'u malee ogeeyyonni fayyaa gama isaaniin qorichi busaa jedhame kun vaayirasii koronaa yaaluurra rakkoonni fayyaa namootarraan gahutu caala akkasumas dhukkuba onnee hordofsiisa jechuun BBC'n gabaaseera. Ameerikaan wixxata kaleessaa guyyaa yaadannoo loltoota isii lola irratti wareegaman yaadachaa oolte. Ameerikaan yeroo vaayirasii koronaan biyyattii irra miidhaa guddaa geessaa jirutti ayyaanicha kabajuu isii gabaafame. Gabaasa dabalataa qabna. Ameerikaan waggaa waggaatti guyyaa yaadannoo lammiilee isaanii birmadummaa biyya isaaniif wareegaman caamsaa 25 guyyaa yaadannoo yookiin Memorial Day jechuun kabajji. Guyyaan kun guyyaa gootootaa jedhamee waan beekamuuf uummata Ameerikaa biratti iddoo guddaa qaba. Haa ta'u malee bara kana sababa vaayirasii koronaatiin walitti qabamuun waan hin jirreef akka yeroo duraanitti kabajamuu hin dandeenye. Ta'us lammiileen Ameerikaa tokko tokko akkuma yeroo duraanitti bahanii ayyaanicha kabajuu isaanii addunyaaf taajjabbii tahee jira. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp fi gifti dureen Ameerikaa Maliinaa Tiraamp qophii ayyaanichaa kabajuuf taasifame bakka awwaala biyyaalessaa Arlington Naashinaal Seemitarii dhaqanii ayyaanicha kabajuu isaanii miidiyaan biyyattii gabaase. Akka CGTN gabaasetti sababa qajeelfama of eeggannoo koronaatiif baheen namoonni bakkee awwaala loltoota Ameerikaa seenuun daawwatan maatii isaanii qofa akka ta'u murtaa'e. Kana malees Ameerikaa keessatti namoonni baay'een maaskii afaanii osoo hin uffanne socho'u. Haa ta'u malee dhaabbanni fayyaa namoonni marti akka seera of eeggannoo COVID-19 ofirraa ittisuuf baasame hordofan akeekkachiisaa jiru. Qindeessituun koree to'annoo vaayirasii koronaa White House Dr. Deborah Birx ibsa kenniteen namootaan walirraa hiquu yookaan social distancing taasisaa hin jirre yaaddoo guddaa akka itti tahee jiru dubbatti. Ogeeyyoonni fayyaas yookaan namoonni seera COVID-19 ofirraa ittisuu jala deemuu baate balaan vaayirasii koronaa kun daran cimee deebi'uu malaa jedhan. Kutaaleen bulchiinsa United States tokko tokko keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabaman hirrachaa yoo jiraate illee kanneen biroo keessatti dabalaa jiraachuutu gabaafame. Ameerikaa keessatti hanga ammaatti namoonni 100,000tti dhihaatu vaayirasii koronaa yoo du'an miliyoona 1.7 immoo qabamuu CGTN gabaasee jira. Egaan daawwattoota keenya oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaa gama keenyaan nagaatti.